deemti ajoollee. Ingatu gada, naku ganda, inganu gada, naku ganda. Hundee qaxanaa baha Afrikaa kana keessa hiddi laatiinsa ilmaan nama heddumminaan kanneen jiran keessa hundeen dhala ilmaan Kush isa hangafaatiin. Duuba ilmaan Kush keessaahis sabni Oromoo kun isa tokko yoo jennu dhugaarraa hin fagaannum. Ta'us ummanni kun akkuma lafasaa aadaa fi duudhaan isaas hedduu bal'atam. Garuu kunis ta'ee sanis Oromoon guutummaaf hayyummaasaa akkasuma gadaasaa dhaloota qaqqacalee abdii hegeree saba kanaa boruu kan ta'aniif dhaalchisaa baalli isaatiis dhalootaaf dabarsaa yoo deemu dhalli isaatiis ammoo ilmaan abbaa caalan ta'aati kan isaan dhufaniin. Meenegaan haa jalqabnuuti harka fuune nuti jirra kunoo isinoo akkam jirtu jenna jaalattoota sagantaa galmee seenam. Duuba nutiis sagantaa keenya arraa keessatti seenaa dargaggoo dhala Oromoo nama jaarraa kana keessa gabrummaa sabasaa Oromoo fi dachee isaa Oromiyaa irra barootaaf ture diina jalaa baasuuf qilleensarraan diinaan waldhaansoo qabe Oromoos kaabaaf kibbaa bahaaf hanga lixaatti yaadaan isaan tokkoomse qeerroof qarree ijaare ilmi abbaa gadaa kan Oromiyaa fi Oromoo bilisummaa bara dheeraaf hawwaa turre fidee bara kana keessa harkatti nuuf galche kun eenyu haa jennu laatam. Mee isiniis hamma goolabaatti bakkuma jirtanii nu faana bu'aa kan isiniin jedhu Jamaal Abdullee abbaa dabaree qophichaatiin. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya duuba arraan tana seenaa nama qabsoo Oromoo fi bilisummaa Oromoo har'a ijaan argine kanaaf tattaafachaa bara dheeraadhaaf ture tokko waliin kan waliin barsiisuuf jennu kun akkuma hundi keenya isa beeynutti dargaggeessa qaroo hayyu duree Oromoo akkasuma xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN kan ta'an dargaggeessa lafaa dhufaa Jaalle Jawaar Mahammad ta'uu isaatiin. Jaalle Jawaar Mahammad kan dhalate ammoo yeroo bara 1985 akka lakkoofsa warra faranjii ta'uusaatti godina Arsii gara daangaa Harargeedhaan wal daangeessu magaalaa guddoo Dhummuuggaa jedhamtu keessatti kan inni gara dachee kanaatti dhufe. Duuba ta'us garuu naannoo Dhummuuggaa kana kan jiraatu ummanni gara 90 olii ta'an hordoftoota amantii Islaamaa yommuu ta'an bantaan kurnan hafan immoo hordoftoota amantaa garaagaraatiin. Haa ta'uutii malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun maatii amantiidhaan wal makaa ta'an irraa kan dhufeedha. Kana jechuun ammoo abbaadhaan Muslima hoggaa ta'u harmeen isaa ammoo maatii hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'an irraa kan dhalateedha. Kanaafis eegasii booda ammoo yeroo umriin isii ona dubrummaa gahutti ammoo abbaa Jaalle Jawaar Mahammad kana yookiin immoo Mahammad Siraaj kan isiin amantii isaa fudhattee itti heerumteedha. Haalli kunis dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaa isaatti mudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe fuulli seenaa isaa ragaa baham. Akkasuma ammoo Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garaagaraa hubachuu keessatti carraa guddaa isaaf uume. Akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatillee murteessee karaa qabsiisuuf akka yaadee fi kunis ammoo waliin jireenya dhuunfaa isaa fi hawaasummaatiif akkasuma obsa horachuuf hangam akka isa gargaare yeroodhaa gara yerootti dubbachaa ture. Ilmaan abbeetiiti moo ilmaan ollaati jennaan lakki abbuma kiyyaan na dhalche isaa xaaree nu guddise kaja'urraa ayam Oromoo
Garabati ilma dhugaan diige Oromoo turkeessee bilisummaa teesse kan taane taasistee fagoo dhiheessitee saba guutuu. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar hanga umriin isaa barnootaaf ga'uttis achuma magaalaa Dhummuugaa jiraachaa ture. Umrii dargaggummaa isaa hamma turetti magaaluma Dhummuugaa jiraachaa ture keessatti akkuma dargaggoota kaanii hangafootaa fi manguddoota waliin kan dabarsu akka ta'ee fi sababni isaatiis dargaggoonni naannoo Dhummuugaa jiraatan kun hangafootaa fi manguddoota waliin yeroo dheeraa wanti isaan waliin dabarsaniifis beekumsa irraa argachuu fi bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e leenci ilma Oromoo Jaalle Jawaar Mahmad dubbachaa ture. Haaluma wal fakkaatu kanaan dargaggeessi kun seenaa, seera, aadaa fi duudhaa safuu siyaasaa akaakayyuu yookiin immoo abbaa isaa irraa fi hangafoota isaanii kan biroorraa barachaa kan isaan guddatan. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakoo isaa waliin madaale akaakoon abbaa isaa immoo isa kanneen caala akka dargaggoo gorsuu fi gahumsuu danda'an tilmaama isaa kaayaa ture. Haaluma wal fakkaatuun hayyuun gameessi Jaalle Jawaar akka jedhutti yoo ta'eesi dhaloota baroota 60mootaa fi 70moota keessa turaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akka qabuuf uummanni sun uummata tattaafataa ofittoo akka hin taanee fi itti gaafatamummaadhaan kan socho'an akka ta'an nama amanaa turedha. Yeroo umriin isaa barnootaaf ga'uttis Jaalle Jawaar barnoota sadarkaa tokkoffaa isaatiin achuma magaalaa Dhummuugaatti mana barnootaa galee barachuu itti fufe. Dhummuugaatti dhaladhe. Dhummuugaan magaalaa xiqqoo godina Arsii keessatti argamti. Daangaa Harargee lixaatii fi Arsii godina Arsii daangaa irratti argamti. Magaalaa baay'ee taateedha. Garuu xiqqoodha. Guddinni isii hanguma du'uu danda'a qoggaa. Achittiin naannoo sanitti guddadhee achirraa gara Asallaattiin waggaa lama achittiin baradhe. Catholic School fi Sambooda Cilaaluttiin baradhe. Achirraa gara Adaamaa dhufe. Gooroo High School fi Sambooda Hawaas baradhe. Achirraa gara Singaappooriin deeme. Achi waggaa lama ture. Sambooda gara Kaalifoorniyaan dhufe. Sambooda biyyoota adda addaatti xiqqoo irraa babbarachaa ture. DC, New York, bakka adda addaa jiraadhee Londonis booddee immoo Minnesotaan jira. Garuu immoo Jawaar osoo barnoota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa hin xumurin barnoota isaa addaan kutee akka deemu ergaan jedhuus itti himame. Kunis taatee osoo isaa fi maatii isaarraa hin yaadamiyyoo ta'ellee dargaggeessi gameessi kun Jaalle Jawaar Mahmad carraa mana barnootaa isa waan hundaan kan duraan itti barachaa ture caalutti akka baratuuf karra saaqe. Kunis ta'ee sanis gara magaalaa Asallaatti akka imaluu fi barnoota isaa mana barnoota Kaatoolikii jedhamutti akka eegalu taasifamuu isaati ture. Mana barnootaa kanattis waggaa tokkoof erga baratee booda waggaa itti aanu ammoo gara mana barnoota Calaalootti jijjiirrate. Hanga gara magaalaa Adaamaatti imaluttis achuma ture. Eegasii booda ammoo dargaggeessi qaroon Oromoo kun carraa isaa itti aanuun jireenyi isaas gara magaalaa Adaamaa ta'e. Haaluma kanaan immoo qormaata ce'umsa kan biyyoolessaa magaalaa Adaamaatti fudhachuudhaan goolabe. Yeroon kunis yeroo leenci Oromoo umrii dargaggummaa keessa itti seenuu jalqabee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabatamaan hirmaachuu eegaleedha. Oromoo qormaata fudhatu sana alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemaa jira jechuun dargaggoota jeequmsaaf kakaasaa jirta waan ja'ameef mana hidhaa mootummaa Itiyoophiyaa keessatti yeroodhaaf darbame. Jaalle Jawaar Mahmad. Armenati kota bakuma sidese Jawaar ilma
sabaa lejahaati deesse ibnee deenaa cabsee biyyattii dammaqsee abbaa gosa wanii kan gabrummaa cabsee qabsaa Oromoo Adamaa Ruswaami dhaamsa koosnaan dhaamee. Duuba Jaalle Jawaar Mahmad wayita bara 2003 dargaggeessi qaroon kun barattoota umrii xiqqeenyaatiin qabxii ol aanaa fi hin yaadamne galmeessuun fakkeenyummaa olaanaa qabu ta'uun kan inni dubbatamaa ture. Kanaanis carraa addaa kan barnoota koolleejjii qabeenya gahaa qabu kan biyya Singaappoor United World College of South East Asia jedhamutti akka baratuuf carraa argate. Imalli isaa inni itti aanu kunis gara magaalaa Singaappoor ta'e. Duuba achittis kolleejjii United World jedhamu kana erga seenee booda hayyuun gameessi umrii dargaggummaatti bilchaate kun haalota mijataa argate tokko tokkotti dhimma bahuu eegale. Umrii ijoollummaa isaattis of tahee seenaa fi aadaa eenyummaa isaa hangafoota isaa keessumattuu kan inni akaakoo isaarraa barachaa guddateedha. Isa kanaas hojiitti hiikuuf tattaaffii eegale. Barnoota afaan Oromootis achumatti barattoota hiriyoota isaa kan waliin baratan waliin barachuu fi qayyabachuu itti fufan. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar Mahmad turtii waggaa 2 kan biyya Singaappoor keessattis barattoota biyyoota 60 ol keessaa dhufanii fi afaanota 100 ol dubbatan waliin walitti makamee jireenya isaa dabarsee. Haaluma kanaan osoo jiru dargaggeessi gameessi kun ilaalcha aadaa, duudhaa fi seenaa magaalaa xiqqoo keessatti beeku sana bal'ifatee guutumatti ilaalcha addunyaawaa aadaa fi afaan heddumminaan fayyadamu hubatee muuxannoo guddaas achirraa argatee. Jireenya isaa ammaa keessattis akka hedduu isa gargaare seenaa isaa irratti barraa'eera. Haa ta'uutii malee imala hayyuu gameessaa kan Jaalle Jawaar Mahmad keessatti gufuu fi rakkoon osoo hin mudatin as gahe jechuu miti. Imala isaa gufachiisuufis yaalii mana barnoota sadarkaa tokkoffaa barnoota irraa isa dhaabuun kan itti jalqabe yommuu ta'u, hidhaa fi darara mootummaa, rakkoo jireenyaa fi kan kana fakkaatan hedduus dhandhamee keessa dabre. Ijoollummaan kiyya gaariin turre. Barri muraasni baay'ee ulfaataa ture maatii keenyaaf. Baroonni yaadachuun barbaanne jiru. Hamaa turan. Garuu amma gaafasitti otoo gaafas osoo wanni sun ta'uu baateen hin fedha. Ammoo amma muri odoo naan jettee fiilmiin odoo jiraatee ilaaltee muri naan jettee hin muru. Maaliif beektaa? An kan hin ta'e jabinni an qabu mataa jabaachuun an qabu kun hundi hin dhufu ture. Abbaa keetiif du'aa hawwite hin jeenaa malee an osoon abbaa kiyya jala guddadhee nama akkana mataa jabaatu hin ta'uun ture. Probably I wouldn't be this successful waan inni dalagu irratti. Ijoollummaa akkaan hamaatti dabarsine nu jechuun daa'imummallee gaarii turre garuu san booda abbaan keenya du'e booda baay'ee rakkoo ture. Garuu nu jaare sibiila nu godhe jechuun maatiirraa bayeetiin manuma namaatti guddadra caalatti rakkoon sun rakkoo Oromollee sirriitti akka nu godhu na gargaare rakkoo birallee akka hin danda'u na godhe amma intarneetii irratti bakka hedduun namni har'a manatti dheeressaa miti rakkoo akkasii mana namaa jiraadheetiin argee garte kanaaf maal naa kenne maali skin kana kal'oo ta'e tana kal'oo naacha naa godhe kanaaf duba deebi'iiti mure naan jette hin muru numaa osoon san keessa dabruu baadhe karaa qoree yeroo tokko amma karaa qoree keessa deemta shakkee keessa deemta miti shakkee hamaa keessa deemta yeroo deemsanitti osoo asfaaltii sii ta'e wayya garuu shakkee irra deemuun miila kee kana achaayyoo godha san booda dirree gubbaa waggaa seente xarabaan nama keessaa baafta jechuudha kanaaf if duba deebii muru yoo naan jette ani sakandii tokkollee muru no regrets. Dargaggeessi gameessi Jaalle Jawaar Mahmad
rakkoo fi gufuu yeroo adda addaatti isa mudatuuf akka carraatti itti fayyadamuudhaan xiyyeeffannoo isaa hunda inumaatuu daran cimsee gama danda'uun xiyyeeffannaa isaa guddaa barnootatti kennuu fi carraa argame kamuu akka isa jalaa hin miliinne carraaquu yeroo itti xiyyeeffate ture. Kanaanis wal qabate kolleejjii United World jedhamu suni sagalee imala yookiin immoo daawwannaa barnootaa kan iddoowwan seena qabeeyyii adda addaa dhaabbilee garaa garaatiin muuxannoo tola ooltummaa wal jijjiiruu fi konferansii dargaggoota gahoomsu qindeessuudhaan kan qopheessu waan ta'eef carraa kanaan fayyadame carraa biyyoota garaa garaa kanneen akka Ameerikaa kaabaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa daawwachuuf kan isa carroomse ta'uu isaatiin muuxannoo achitti argate kanneen keessa heddummina aadaa addunyaan tuni qabdu, uumama addunyaan qabdu sirriitti hubachuu fi kan biyya ofii keessaa bahee sana Itoophiyaadhaan wal cinaa qabee madaalchisuun rakkoo biyya isaa mudachaa jiruu fi dhugaa lafa jiru wal madditti akka madaaluuf carraa isaaf uumeen. Duuba yeroo bara 2005 erga barnoota isaa turtii waggoota lamaatiif magaalaa Singaappoor xumuree booda haala qabatamaa biyya keessa jiru hubachuudhaan Jawaar imala isaa itti aanuun gara biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaatti jiruu isaa jijjiirrateen. Erga biyya Kaalifoorniyaa kana galees Jawaar takkaa rafeen bulleen barnoota isaa digirii tokkoffaatiin yuunivarsitii guddaa fi beekamaa ta'e yuunivarsitii Istaanfoord Biriij kan handhuura magaalattii kaaba Kaalifoorniyaa Silikoon Vaalii naannawa jedhamutti iddoo mijataa kaampaaniiwwan gurguddaan kanneen akka Googil, Yaahoo fi kan kana fakkaatan itti argamutti barnoota isaa ammaas achitti jalqabeen. Duuba yeroo sanaas haalli barnoota isaa daran isaaf mijataa dhufeen. Hojiilee inni booda eegale kan akka itti fayyadama marsaalee hawaasaatiif naannawni san haala gaarii kan isaaf mijeessee ture. Kunis ammoo hayyuu gameessa kana gara addunyaa saayinsawaatti dhiheessuu bira dabre ogeessa gameessa marsaalee hawaasaa sirnaan fayyadamuu akka ta'uu fi riqichi qunnamtii akka babal'atuuf kan haala isaaf mijeessee fi karra saaqeedha. Haaluma kana keessa osoo jiru dargaggeessi Karoon Oromoo kun waytii bara 2009 taateewwan jajjaboon lama wal faana isa mudateen. Isaan keessaa taateen inni jalqabaa kun maali yoo jettan ammoo yeroo fuudha haadha mana isaa isii hedduu jaalatu Gifti Duree Arfaasee Gammadaa waliin bultii ijaaru yoo ta'u, ta'ii lammaffaa ammoo barnoota saayinsii siyaasaatiin wayita inni digirii jalqabaa isaa fudhatuun walirra dhufe. Kunis ammoo salphaa ta'uus ta'uu baatus yeroo inni riisarchii yookiin qorannoo isaa itti qopheessaa ture waan ta'eef xiqqollee ta'u kan isa rakkise ture. Yeroo kana dargaggeessi lafaa dhufaan kun hirmaannaa siyaasaa, qeeqa dhaabbilee siyaasaa akkasuma qeeqa mootummaa Itoophiyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa ol aanaa agarsiisuu yeroo itti jalqabe ture. Haaluma kanaan immoo barnoota saayinsii siyaasaa erga yuunivarsitii Istaanfoord irraa xumureen booda hojii shaakalaa argate imala isaa gara kutaa magaalaa Waashingtan DC godhateem. Falmataako yaa gootichaa kiyyaati turte kaatu leenci abbaa biyyaa. Falmataako lafa barii geessee dukkanni isheen dhoksu. Falmataako bilisummaan geessee homtuun hundaan geessu. Falmataako 4 kiloo teennee eenyuun hundaan. Hayyuun har'a saffisaan namoota hedduu ajaa'ibsiise kun yeroo kanarraa jalqabe qorannoo dhuunfaa isaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennaa ture. Wantoota garaa garaa hedduus barreessee hanga barnoota digirii isaa lammaffaa qo'achuuf jedhutti adeemsi isaa waa qopheessuu fi qorachuu ture. Barnoota isaa digirii lammaffaatiin ammas yuunivarsitii beekamaa biraa
yuunivarsiitii ol aanaa Kolombiyaa kan magaalaa Niiwork keessatti argamutti digirii lammaffaa isaa jalqabeen. Yuunivarsiitiin Kolombiyaa kunis hayyootaa fi beektoota qorannoo garaa garaa gaggeessaniif hedduu mijataa kan tahee fi qorattoota jajjabeessuu fi kunuunsuun kan beekamudha. Haala kanaan hayyuun dargaggeessi kun erga digirii isaa kana xumure mul'achuu eegalee. Akkuma mul'achuu jalqabeenis ammoo itti fufe jechuu osoo hin taane jidduutti ammoo achi buutee miila bakar ta'e. Yeroo kanaas xiyyeeffannoo isaa hunda gara barnootaatti deebisee waan jiruuf ture. Haa ta'uutii ammaas bara 2012tti qorannoo fi barnoonni inni yuunivarsiitii kanatti argate hubannoo fi muuxannoo filoosofaawaa akkasuma saayinsaawaa akka isa horachiise kan ibsu ture. Yuunivarsiitii Kolombiyaa kanarraahis erga barnoota isaa giraaju'eet godhee booda yookiin immoo eebbifamuun goolabee booda jiruuf jireenya isaatiin hojii xiinxalaa fi qeeqa isaa itti fufe. Magaalota deemne hunda keessatti waadaa takka isinii galle. Waraanaan dhaynee wayyaanee sirraa kaasuu yoo dadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin sirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa ummata keenya irra qabdu cabe. Duuba hayyuu dureen Oromoo fi xiinxalaan siyaasaa akkasuma daarektarri OMN aktiivisti Jawaar Mohaammed kun ilaalcha siyaasaa isaa fi waan hubate hundaan biyya Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee adeemsa isaa eegalee. Keessumattuu siyaasa ummata Oromoo giddu galeeffachuudhaan yeruma jalqabu sanu barreeffamoota dhedheeraa ta'an aarii fi xiiqiin guutame mootummaa irratti akkasumas qeeqa hanqinootaa fi rakkoolee adda addaa jaarmayaalee kanneen akka adda bilisummaa Oromoo mudatee fi wantoota yeroo sana keessa jiru waliin barreessee ummatatti gadi baasuu jalqabeen. Yeroo kanaas ammoo barreeffamoota inni afaan Ingiliziitiin barreessuun gadi lakkisaa ture keessa Failure to Deliver the Journey of the Oromo Liberation Front in the Last Two Dissidents barreeffama jedhu keessatti Jawaar ilaalchasaa rakkoo jaarmaya kanaati jedhu rakkoolee siyaasaa Oromoo keessa jiruun walqabsiisee gadi fageenyaan ibsaa ture. Haaluma kanaan aktiivisti Jawaar waa'ee barreeffama kanaa yoo ibsu qorannoo hedduu kan godhee fi qorannoo isaa keessa ilaalchaa fi bulchiinsa osoo hin tuqin caasaa bulchiinsaa qofarraa addi bilisummaa Oromoo kaayyoo ganama manaa baheen sana galmaan gahuuf rakkachaa akka ture barreeffama isaatiin akka ijootti ibsaa ture. Maxxansa isaa kana nama qalbiin hubateef akkasumas caasaa adda bilisummaa Oromoo yeroo sana haa beekuu malee kanneen biroo ammoo keessumattuu miseensota hedduu irraa mormii guddaan Jawaar Mohaammed mudateeti ture. Maxxansi all about etio.com jedhu Jawaar Mohaammed akka shororkeessaatti yeroo as bahuun ibsu wayita jaarmayaan siyaasaa kan ummanni Oromoo hedduu jaalatu adda bilisummaa Oromoo gargar caccabuu jalqabe irraa kan qeeqaa ture. Haa ta'uutii malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun nama barnoota gahaa qabuu fi yaada isaa haala salphaatti namoonni hedduun hubachuu danda'utti dhiheessuudhaaf nama humna qabu ture. Haaluma kanaanis qeeqni Jawaar jalqabe babal'atee jaarmaya ummanni Oromoo jaalatu adda bilisummaa Oromoo irratti hayyoota Oromoo hundarraa komiin hedduun dhihaachuu jalqabe. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ummata isaan jaalatu sanaaf hatattamatti deebii gahaa hin laatin malee daranuu dhaabichi adda bilisummaa Oromoo gargar caccabuusaa itti fufe. Yeroo kanaas adda bilisummaa Oromoo kan Oromoon beeku tokkichi ture ni bittinnaa'e. Isaanis fofottoqiinsa isaaniitiin ABO irraa jalqabe ATBO, KBO, ADAO, ABO, KBO,
abaa'oo tokkoome akkasuma abaa'oo shanee fi kaafaa'oo jechuun maqaa garaa garaa moggaafatanii kan isaan akka callee citteetti addaan bahan tureem. Ta'us ammoo garuu maqaa Oromoo jedhuun kan isaan of hundeessan. Haalli kun ummata Oromootiif qabsoon Oromoo akka maseenetti yeroo itti ilaalamuu eegalee fi abdii kutannaan hedduun keessatti mul'ate tureem. Kanaafis dargaggeessa hayyuu Oromoo lafaa dhufaa kanaaf ammoo dubbiin kun carraa taheem. Innis carraa argate tokko osoo hin balleessin itti fayyadamee ummata Oromootiif sagalee ta'uu jalqabeem. Kunis ta'eessanis ilmaan Oromoo biyya alaa jiraatan maaliif hin gurmooyne jechuun Jawaar waldaa dargaggoota Oromoo kan idil addunyaa hundeesseem. Imaan dubbii himee walii abbaa tafaadha ka'e waan siimu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Ati isa kuffisee inni san kuffisee yoo lafaa wal keessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saaqi saaqaa, saaqi saaqaa, saaqi. Saaqi saaqaa, saaqi saaqaa. Aktiivisti Jawaar Mohaammed muuxannoolee konferansiiwwan garaa garaa kan sadarkaa idil addunyaatti qopheessuu waan qabuuf muuxannoo kanaan fayyadame ummata Oromoo qindeessuu hojii godhateem. Kanaanis ammoo qindeessuu fi ijaaruu qofa osoo hin taane ummatattiis gadi bahee dubbachuu eegaleem. Rakkoo yeroo sana ummanni Oromoo keessa jiru sana jalaa baraaruuf gurmaa'uun furmaata dhumaa akka ta'e jala sararee dubbachuu jalqabeem. Kana keessaa tooftaan inni dura rakkoo keessoo siyaasaa Oromoo irraa hiikuu fi jaarmayaalee siyaasaa kamiyyuu wajjin hiriiruu akka dhiisanii fi haaluma kanaan waggaa 2 keessatti hojiilee ija qaban hedduu miseensota isaa waliin ta'uun agarsiisaa kan inni turedha. Kanaanis piroojaktiilee hedduus uumaa dhufeem. Kun osoo kanaan jiru fagoo deemuuf akkasumas jijjiirama qabatamaa fiduudhaaf daangaa hamma daangaa deemuun akka isa hin baafne waan hubateef keessumattuu siyaasaa Oromoo hunda giddu galeeffate oofuu jalqabeem. Ta'us ammoo garuu yaada kana galmaan gahuuf dandeettii gahaa qabaachuu ofiis shakkeem. Garuu immoo duubatti hin deebineem. Jawaar waan kanaafis ofuma isaattuu amanuun isa rakkiseem. Maaliif yoo ta'es Oromoon jaarraa dheeraadhaaf akkuma bal'inasaa tokkoomuuf rakkachaa tureem. Kana waan beekuufis walitti isaan fiduun hammam akka ulfaatudha kan isa rakkisaa tureem. Keessumattuu bal'isee waan Oromoo fi Oromiyaa guutuu yoo yaadu sana booda ammoo waggaa 2 siyaasaa fi waldaa sanarraa fagaatee ofuma isaatiif ifaaromsuu fi barachuu murteesseem. Haaluma kanaa yuunivarsitii beekamaa biyya Ingilaand Oxford Yuunivarsitii kolleejjii giddugala qorannoo kanatti semesteera tokkoof barumsa isaa jalqabeem. Dargaggeessi foolataan diinaaf gadi hin jenne kun achiis gadi dhiisee biyya Hindii isii giddugala dimokiraasii addunyaa taateen baheem. Achittiis sirna filannoo filachiisuu fi adeemsa wal fakkaataa biyya Hindii barachaa tureem. Dargaggeessi qaroon Oromoo kun yeroo kanatti ammoo carraa argateen haalaataa fi akkaataa Mahatma Gaandhii Saaltisaataa Giraa isaan Indian Civil Disobedience jedhamu akkaataa kaayyoon isaa jeequmsaan maletti galma gahuu ittiin danda'us achirratti qorannoo isaa qopheesseen itti dhiheenyaan hubate yeroo fudhatee qorannoo fi barruulee garaa garaa dubbisuu fi akeeka isaanii qorachuun waa baay'ee hubatee ummata isaatiif of qopheesseem. Jaalli Jawaar Mohaammed jechuu keenyam. Fuulleen abbaa biyya, beekan abbaa biyya, tolee waan baraa yaa qeerroo, tolee waan baraa yaa foollee, tolee waan baraa, goota biyyaa lolee yaa foollee, seenaas yaadataa yaa ijoollee, isa gaggaafataa, nu sodaataa miti. Duuba hayyuu dureen Oromoo
xiinxalaan siyaasaa fi daarektarri OMN akkasuma ammoo falmaa mirga ilmaan namaa kan ta'an Jaalle Jawaar Mahamad akka lakkoofsa lakkaawii warra faranjiitti yeroo bara 2014tti yookiin immoo akka lakkoofsa lakkaawii warra habashaatti bara 2006 dhaabbata miidiyaa Oromoo kan hundeesse hoggaa ta'u Oromiyaa Miidiyaa Niitoork yookiin immoo OMN jechuun maqaas itti moggaasee Oromoo biyya keessaaf alaa irratti hirmaachisee hundeessee. Gaafa dura dhufne kuma diidama akkas ture amma gara kuma heddurra ol ga'ee jira jechuudha. Dachaan guddataa deema. Wanni kun ta'uuf maali? OMN miidiyaa haasaa qofaa miti jechuun kaampaanii we don't sell just promise. We deliver. Waan waadaa gallu deliver goona. Gaafa warri Siyaatil dhufne gaafa dura Siyaatil dhufne waadaa qofaa dhufne naaf hin muraata. Miidiyaa jaarre achi turteeti. Waadaa qofaan. Waadarraa hundaanii waa xiqqoo nuu kennanii jechuudha. Waadaa san bakka hin geenye waggaa tokkoffaa waggaa dhufnu ni dabalan.